Cimaadhaan beekumsa irratti hundaa'e waan qophaa'eef manni amantaa keenyaa beekamtii kennitiifii jedhan talaallichis barbaachisaadha jechuun himaniiru. Waajjira Bataskaana Kaatolikii Itoophiyaa keessatti amma yeroon talaallii COVID-19 fudhadhu agartanii jirtu. Innis akka fedha waaqayyootti COVID-19 erga addunyaa irratti mul'ate turtii waggaa tokkoon booda erga qorannoo hedduun geggeeffamee booda talaalliin kun argamuun baay'ee nu gammachiiseera. Talaalliin kun biyya keenyas qaqqabee karaa ministeera fayyaatiin uummata keenya biraa akka qaqqabu taasisuuf carraaqqiin taasifamaa jiru nu gammachiisa. Talaalliin kun beekumsaa fi ogummaa irratti hundaa'ee waan oomishameef bataskaanni keenya talaalliin kun akka uummataaf kennamu ni deeggarti. Ani irra talaallii kana fudhadheera. Lammiilee keenya harka qalleeyyii bira yeroo talaalliin kun qaqqabu ammoo gammachuun keenya guutuu ta'a. Waaqayyoonis ni galateeffanna. Kaardinaal Birhaan Yesuus Raafel talaalliin kun kutaa hawaasa harka qalleeyyii bira akka qaqqabus gaafataniiru. Hordoftoonni amantaa Islaamaa vaayirasii koronaa ofirraa ittisuudhaaf qajeelfamoota ministeerri fayyaa baase hojiirra oolchuun cinatti talaallii vaayirasichaaf kennamaa jiru fudhachuu akka qaban pirezidaantiin dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Haji Muftii Umar Idris dhaamaniiru. Uummata Itoophiyaatiif waliigalaan ergaan akka abbaa amantiitti dabarsuuf talaallii kana akka fudhatan, of eeggannoo akka cimsatan, haguuggii afaanii fi funyaanii akka godhatan, akka sirnaan godhatan, fageenya isaanii akka eeggatanii fi harka wal qabachuu akka dhiisan akka of eeggatan adaraa jedhu. Akka of eeggatan adaraa jenna. Akka of eeggatan adaraa jenna. Ministeera Fayyaatti Daarektarii Fayyaa Haadholiif Daa'immanii akkasumas sirna nyaataa Dr. Masarat Zalaalam kaayyoon talaallii abbootii amantaatiif kennu kun uummanni dureewwan amantaa isaanii ilaaluun akka talaallicha fudhataniifi jedhan. Itoophiyaa keessatti hawaasni harki 98 amantiidhaan bula. Amantii isaanii kabajaa, amantii isaanii sodaata. Kanaaf abbootiin amantaa immoo fakkeenya hordoftoota isaaniitiif. Gama biraatiin abbootiin amantaa kun umuriin isaanii maanguddoota waan ta'aniif talaalliin kun akka ulaagaa ministeera fayyaattis isaaniif kennamuu qaba ture. Talaallii kanas fudhatanii hordoftoota isaaniitiif immoo ergaa dabarsaniiru waa'ee talaallii kanaa jedhan Dr. Masarat. Abbootiin amantaa kunneen hawaasni yeroo kamuu caalaa amma vaayirasichi daran dabalaa waan jiruuf of eeggannoo cimsuu qabaa jechuun dhaamaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa. Gabaasni keenya itti aanu Suudaanii fi Masriin mariin biyyoota sadeen dhimma hidha laga Abbayyaa irratti godhan akka bifa jijjiirratu carraaqqiin gochaa jiran fudhataman qabu jechuudhaan mootummaan Itoophiyaan ibsa torbanuma kana keessa ture. Ministeerri bishaan jallisii fi annisaa Itoophiyaa Dr. Silashii Baqqalaa akka ibsa kennanitti Suudaanii fi Masriin itti gaafatamummaa gamtaa Afrikaatiif kenname xinneessuudhaan tuffachuuf yaalii godhaniiru jedhan. Biyyoonni sadeen Itoophiyaan, Masriinii fi Suudaan bakka tokkotti magaalaa Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo guddittii an taate Kinshaasaa keessatti walitti dhufuudhaan mariin tibba darbee gaggeessan erga weerarri koronaa vaayirasii dhufeen duraatii gabaasa guutuudhaaf ammas Tsahaay Daamtoo. Itoophiyaa, Suudaanii fi Masriin bitootessa 25 hanga 28 bara 2013tti Riippaabilika Dimokiraataa Koongoo Kinshaasaatti wal arganii mari'ataniiru. Marii kana irratti itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dammaqa Mokonnin argamuudhaan haasawaniin wayita taasisanitti ejjennoo Itoophiyaas ibsaniiru jedhan ministeerri bishaan jallisii fi annisaa Dr. Silashii Baqqalee. Ejjennoo Itoophiyaan qabdu keessaa muraasni mariin biyyoota sadanii yeroon akka xumuramu Itoophiyaan bishaan kana karaa seera qabeessa ta'ee fi haqaan kan fayyadamtu ta'uu, wantoota hidha Abbayyaa waliin wal qabatu hundumaa sababaan kan raawwatu ta'uu, hidhichi Itoophiyaa qofaaf osoo hin taane biyyoota ittiin daangeffamee jiru kan tajaajilu, kan carraa hojii uumuu fi faayidaa waliinii kan mirkaneessu akka ta'uuf kan hojjetamu jechuun ibsaniiru. Wayita mariin eegalametti Suudaanii fi Masriin dhimma ijoo marichaa cinaatti dhiisuudhaan adeemsa marii kanaa duubatti deemsuuf carraaqaa turanii jedhan Dr. Silashiin. ወደ ይዘት ሳንገባ እንደተለመደው በሁለቱ ሀገሮች የማጓተት ስትራቴጂ ሰፊ ጊዜ እንድናጠፋ ሆኗል። ለዚህም ምክንያቶቹ gara qabiyyee marii tosoon seeniin akkuma barame biyyootni lammeen Gibsiif Sudaan tarsiimoo harkifannaa isaaniitiin yeroo bal'aa akka balleessinu ta'ee jira. Kanaafis sababoonni gama Sudaaniin dhiyaatan gara keewwata mariin irratti taasifamaa ture addaan citeetti deebi'uurra
yaadota haarawaa dhiyeessuu eegalanii. Gama keenyaan nuti qabiyyee marii sana irratti xiyyeeffachuuf turre. Mariin kun xumura akka argatuuf yaadota murtee qaban irratti ture. Ejjennoon keenya garuu isaan haala ittiin marichi adeemsifamu jijjiiruu karoorfatanii kan dhufan. Dhimmi lammaffaan immoo haalli yookaan foormaatiin yeroo jijjiiramu gamtaan Afrikaa bilisaan dhimmicha kan gaggeessinee fi dirqama itti kenname haala xiqqeessuun garee biroo waliin dhimmicha hoogganuu yaada jedhu kan qabu ture. Yaadni biraa immoo taajjabdoota keessaa adda durummaan kan eeramtu Afrikaa kibbaa irraanfachuu fi yaada keessaa baasuutu biyyoota lamaan biratti mul'ate. Dabalataan gama Sudaaniin dhimmi giddu galumsaa yookaan miidiyeeshinii jedhu ka'ee ture. Miidiyaadhaan illee dhimmi kun dhaga'amaa ture. Achittis waltajjii marii irratti irra deddeebiin ka'ee jira. Dhimmoota kana irratti bal'inaan mari'achuun dirqama ture. Masriin yeroo yaada kennuu eegaltu qeeqaan jalqabdee kan jedhan ministeerichi yaadota biyyoota lamaan irraa ka'e irratti Itoophiyaan ejjennoo ishii ibsiteetti jedhan. በግብጽም በኩል መነሻው ላይ ብዙ ወቀሳ ያዘሉ መልእክቶች ቢያስተላልፉም ሱዳን የምትለውን ሐሳብ የመደገፍ እና ትክክል መሆኑን በመግለጽ ነበር የተጀመረው. Gama Gibsiin jalqaba irratti erga qeeqa qaban hedduu dabarsanii booda yaada Sudaan dhiyeessite deeggaruu fi sirriidha jechuun jajjabeessuun ibsuun kan eegalame. Dhimmoota kana irratti egaa marii bal'aa taasisnee jirra. Dhimmoota taajjabdoota dhimmoota giddugalummaa jedhamu irratti gaheen durataa akkam ta'uu akka qabu marii yeroo dheeraa fudhateen booda tokkoffaa taajjabdoota jennee kan moggaasne dhaabbilee isaa ta'an biyyootni bakkuma jiranitti akka itti fufan ejjennoon Itoophiyaa kan hin jijjiiramnedha. Kanas ammoo sababni jijjiirsisu hin jiru. Kanaaf Afrikaa kibbaa dabalatee Ameerikaa fi gamtaan Awurooppaa taajjabdummaa isaaniin akka itti fufan dhimmoota jedhan irratti waliigaluu dandeenyeerra. Dhimmicha kan sochoosu gamtaa Afrikaati. Kanaaf mariin kun kallattii sanaan itti fufa kan jedhu ejjennoo qabanne. እንዲቀጥል የሚል አቋም ይዘን ብርቱ ክርክሮች ነበሩ. Itoophiyaan marsaa lammaffaaf bishaan hidhichatti guutuudhaaf yeroo kaa'ameefittis ni raawwatti jedhan Dr. Silashiin qaamoleen taajjabdootaa gahee taajjabdummaa isaaniirraan kan darbe marichaaf haala mijeessanii mariisuus ta'e harka keessa galfachuu akka hin dandeenye Itoophiyaan ejjennoo qabatteetti kan jedhan ministirichi mariin kun karaa gamtaa Afrikaatiin akka itti fufuufis waliigalteerra gahamuu ibsaniiru. Mariin biyyoota sadeenii 7-8 keessatti akka xumuramu kan yaadame yoo ta'u marii itti aanu pirezidaantii Rippaabilika Dimokiraataa Koongootiin kan murtaa'u ta'aa jedhameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Hedduutti immoo sirba kanaan afuura fudhannee sagantaa itti aanutti ceenaa artiist Andu'aalem Gosaa yaa hooyyee jedha. Dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii Naayil Saat irratti ansinii dhiyaatu qophiilee raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haalli qabiinsa mirga namoomaa biyyoota addunyaa bara darbe jechuunis bara 2020 keessa maal akka fakkaatu ministeerri dhimma alaa United States torban lama dura ibsa baasee ture. Jaalannee Gammadaa gabaasa bal'aa kan waggaa tokko bahee kana keessaa Itoophiyaadhaaf Eertiraa allaallatan cuunfitee hanqindeessite kinooti. Bara 2018 paarlaamaan Itoophiyaa
Dr. Abiy Ahmed muummicha ministeeraa ta'uun jijjiirama kan akka hooggananiif filee sambooda paartii badhaadhinaa hoogganaa jiran. Muummichi ministeeraa Abiy aangoo qabachuun dhimma kabajamuu mirga namoomaan jijjiirama gaarii fidee sochiin siyaasaa kan duraan akka yakka ganiinsaatti ilaalamu ni ka'e. Hoogganoonni mormituu biyya alaarraa galanii sochii siyaasaa akka itti fufan ta'e. Karaa nagaan hiriiruun eehamamee paartileen siyaasaa fi miidiyaan seera cunqursaa jala turan akka jijjiiramu ta'e. Dirreen siyaasaa babal'achuun rakkoon isa mudateera. Jijjiiramni ta'u dhaabbatootii dadhaboo kan akka waajjira nageenyaafaa keessatti ture. Muddamsi gosaa hammaachuun iddoo tokko tokkotti immoo hokkara hamaa dhaqqabsiisee lammiiwwan biyyattii walii isaanii irratti ka'uun dhiittaa mirga namoomaa irra jireessa dhaqqabsiisan jedha gabaasni waggaa kan waajjira ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets baase. Sadaasa 4 bara 2020 raayyaan ittisa biyyaa kan Itoophiyaa humnootii paartii adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF waliin Tigraay keessatti wal waraanuun walitti bu'iinsa dhuma hin qabne kan hordofsiise yoo ta'u dararaa hamaa fi babal'ate geessisuunsaa gabaafameera. Gara dhuma bara 2020 carraan gara guutummaa Tigraay seenuu Maqalee irraa kan hafe daangeffamee ture. Kunis haala jiruu fi dararaa mirga namoomaa dhaqqabee fi seerri cabe hammam akka ta'e gabaasa argachuu danqee jira. Dhiittaan mirga namoomaa gurguddaa kan tarreesse gabaasni ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets kun akka fakkeenyaatti ka dhiyeesse qaba. Humnootii nageenyaaf kanneen dhuunfaan namoota seeraan ala ajjeesuun akka gaggeeffamu, gareeleen maqaan isaanii hin ibsamneen namoonni humnaan akka dhabamsiifaman, gochi gara jabinaa, adabbii hamaan mootummaan akka gaggeeffamu, haalli mana hidhaa keessaa hamaa fi fayyaa namaaf sodaachisaa ta'uu, seeraan ala nama qabuu fi hidhuu, rakkoo keessaa uumaman irratti dararaa guddaa geessisuu, kunis sibiilota ajjeesuu akka dabalu, yaada ofii walaba ta'anii ibsachuu fi pireesirra uggurri akka jiru, gaazexeessota doorsisuu, intarneetii fi miidiyaa hawaasaa ugguruu akka jiru ibse. Gama kaaniin bilisummaan walga'uu fi gurmaa'uuf mirga jiru gidduu seenuun akka jiru, gochi malaammaltummaa jabaan akka jiru, hokkarri dubartoota irratti raawwatame kan ilaaleen qorannaa gaggeessuu fi itti gaafatamaan eenyu akka ta'e ibsuun hin jiru jedha. Hokkaraa fi doorsisa hokkaraa miseensota gosa sabxiqqaalee yookaan sanyii irratti hundaa'uun gaggeeffaman akkasumas namoota saala wal fakkaataan jaalallee walii ta'an akka yakkaatti ilaaluun jiraa jedha gabaasichi. Mootummaan aangawoota dhiittaa mirga namoomaa geessisan seera duratti dhiyeessee tarkaanfiin irratti akka fudhatamu yeroo hin goone jiraa jedhe. Kunis dhaabbattoonni jiran dadhaboo ta'uu isaanii irraa kan ka'e kanneen yakka raawwatan itti gaafatamtoota yakka raawwatanii hin ta'an jedhe. Bulchiisa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed jalatti jedha gabaasichi hariiroo humnootii nageenyaa fi uummata gidduu jiru gama fooyyessuun akkasumas itti gaafatamummaan akka jiru gama hubachiisuun tarkaanfilee gaariin fudhatamanii jiru jedha. Baatii waxabajjii darbe waajjirri abbaa alangaa muummichaa fi mootummaatti hidhata kan qabu koomishiniin mirga dhala namaa kan Itoophiyaa dhiittaa mirga namoomaa humnootiin nageenyaan dhaqqabe jechuun kan Amnesty International himate qoratanii jiru. Mootummaanis dararaa ammaan dura dhaqqaban jedhamee gabaasamaa ture kan akka walaba ta'anii gurmaa'urra uggura kaa'amee ture kaasuu, hidhamtoota siyaasaa hiikuu fi dhimma dhuunfaa keessa seenuun kanneen jedhan irratti hojjetee ture. Gara dhuma baatii hagayyaa Koomishinni mirga dhala namaa kan Itoophiyaaf jaarmiyaan dhuunfaa kan waa'ee mirga dhala namaa magaalaalee Oromiyaa 40 keessatti qorattoota bobbaasuun erga weellisaan Oromoo Hacaaluu Hundeessaa ajjeefame booda ajjechaa gosa irratti hirkachuun gaggeeffame akka qoratan taasisan. Humnootiin mootummaa gareeleen ribxe loltootaaf garee dargaggootaan dararaan mirga dhala namaa dhaqqabuu kan ibsu gabaasni kun Tigraay Maayikaadiraa keessatti Sadaasa 9 gareen dargaggoota Tigraay kanneen humnootii TPLF bira deeggarsa qaban namoota gara 600 ajjeesan jechuun Koomishinni mirga dhala namaa kan Itoophiyaa gabaasaa isaa duraa irratti baasee jira. Gareen Amnesty International gamasaan dararaan kun humna poolisii addaa kan nageenya bulchiisa naannoo Tigraayin kan gaggeeffamedha jedhe.
Gareen mirga dhala namaa kan biyya keessaa akka gabaasetti jedha gabaasni kun waxabajjii 29-30 gareeleen dargaggootaa gandeen godina Arsiif Baalee keessatti haleellaa geessisan kan jedhu gabaasni waggaa kan waa'ee mirga dhala namaa ministirii dantaalaa United States baase kun poolisiin federaalaa aangoota Oromiyaa 1500 kanneen ajjeechaa weellisaa Hacaaluu sana booda hokkara ka'e kana keessatti hirmaatan yookaan hokkaricha dhaabsisuu dadhaban ittiin jedhe hidhamuu ibseera. Gama kaaniin waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa gama dhiyaa waaltaa fi gama kibbaa keessatti sibiilotaa fi aangoota ajjeeseera jechuun gabaasi kun ibsee jira. Gama kaaniin kan Eertiraa ilaallateen akkas jedheera. Eertiraan biyya mootummaa waaltaa qabduu fi bulchiisa abbaa irree kan pireezidaant Isaayyaas Afwerqii jalatti bultu yoo taatu heera ishee bara 1997 kan tumte ta'uus takkaa hojiirra ooleen beekuu jedha. Paartiin biyyattii bulchaa jiru tokkittiin kan pireezidaant Isaayyaas hoogganan qofa erga bara 1993 sagalee hiree murteeffannoo uummanni kenne as filannoon biyyattii keessatti gaggeeffameen beeku. Poolisiin nageenya biyya keessaa kan eegsisu yoo ta'u humni waraana biyyattii immoo sodaa nageenyaa biyya alaarraa dhufu qolata. Garuu mootummaan yeroo tokko humnooti adda addaa jiran wal keessa fuudhuun nageenya biyya keessaafis ta'e alaaf gargaarama. Dhaabbati nageenya biyyoolessaa Eertiraa kan waajjira pireezidaantii Isaayyaasiif gabaasu namoota sodaa nageenyaaf jecha shakkaman hidhuusaaf itti gaafatamaadha. Humnootiin waraanaa ka biyyattii sibiilota qabanii hidhuuf aangoo qabu. Aangoonni siviilii ta'an immoo humnootii nageenya eegsisan harka caalaa irratti aboo qabu. Humnootii nageenya eegsisan keessatti kanneen miseensa ta'an dararaa hedduu dhaqqabsiisanii jiran. Eertiraan egaa walitti bu'iinsa baatii sadaasa darbe Tigraay keessatti gaggeeffame sana gidduu seente gara dhiittaa mirga namoomaan waan gaarii keessa hin jirtu. Loltoonni Eertiraa Tigraay keessatti gochaa ajjeechaa seeraan alaa raawwachuu isaaniif gabaasni qabatamaan jira kan jedhu gabaasni mirga dhala namaa ministirii dantaalaa United States baase kun kana malees waraanni Eertiraa humnaan baqattoota Eertiraa kanneen Tigraay keessaa dhabamsiisaa fi godaansisaa akka ture gabaasaaleen ni agarsiisu jedha. Mootummaan Eertiraa dhiittaa mirga namoomaa gaggeesse hedduutu jira kan jedhu gabaasni waggaa kun seeraan ala lammiiwwan isaa ajjeesuu, dararaa irraan ga'uu, humnaan dhabamsiisuu, ajaja seeraan alaan nama hidhuun kan gaggeeffamu yoo ta'u haalli mana hidhaa keessaa fi bakki namoonni qabaman keessa kaa'aman hamaaf fayyaa namaatiif sodaachisaa ta'uu beeksisee jira. Namoota siyaasaa hidhuu, manneen murtii walaba ta'uu dadhabuun rakkoo guddaa akka ta'e, dhimma dhuunfaa keessa seeraan ala seenuu, yaada ofii bilisa ta'anii ibsachuu fi pireesirra uggurri jiru hamaa ta'uu, wanni maxxanfamuu fi dubbatamu saansurii akka ta'u, seerri maqaballeessii akka yakkaatti ibsu jiraachuun, nagaan walitti qabamuu fi walabummaan gurmaa'uuf mirgi jiru sarbamuun akka jiru ibsee jira. Gama kaaniin walabummaan amantii ugguramaa ta'uu, walabummaan sochii daangeffamuu, lammiiwwan Eertiraa karaa nagaan filannoo walabaa fi madaalawaa ta'e gaggeessuuf mirga dhabuun, siyaasatti hirmaachuu fi mirgi jiru danqamuun, gochi dhala namaa seeraan ala deddeebisuu akka jiru, namoonni saala wal fakkaataan jaalalleewwan walii ta'uun akka yakkaatti akka ilaalamuuf, ijoolleen hojii humnaa irratti bobbaasuun gocha Eertiraa keessatti gaggeeffamu ta'uu gabaasni mirga dhala namaa kan ministirii dantaa alaa United States waa'ee qabiinsa mirga dhala namaa irratti baasee hubachiisee jira. Dhumarrattis mootummaan Eertiraa aangoota dhiittaa mirga namoomaa akkasii raawwatan qorachuu, himachuu yookaan adabuuf tarkaanfii waliigalaa fudhatee hin beeku. Kanneen dararaa akkasii raawwatan callisanii ilaaluun aadaa baratame jechuudhaan cuunfaa gabaasichaa xumuree jira. Qindeessan Eddugala dhukkuba COVID-19 hospitaala sadarkaa jalqabaa Gudar namoota dhukkubsatanii yaalirra jiran 17 keessaa 10 itti hammaatee jiraachuu, karaa biraatiin hospitaala riifaraalii yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti illee torban darbe qofa lubbuun namoota lamaa sababa COVID-19tiin darbuu fi isaan keessa tokko ogeessa fayyaa ta'uu itti gaafatamaan kutaa yaalii fayyaa hospitaalichaa Dr. Amsaaluu Taakkalaa dubbataniiru.
Ogeessota kana dubbisuudhaan gabaasa bal'aan qindeesse Naakoor Malkaatii gara gabaasichaa. Hospitaala sadarkaa jalqabaa Gudar keessatti yaalii dhibee COVID-19 irratti akka argaman namni himanii fi maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan yeroo ammaa haala irratti argaman ibsanii jiru. Akkaataa itti COVID-19 saaxilaman illee akkasuma raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru. Namni kun gaafa guyyaa 15 kaasee Gudar hospitaala kan jedhamu ta'anii jaalamaa jira. Ibichi hamaa waan ta'eef manna keenya sunis immoo tarabaarrabee narsoonni tarabaarrabanii doktoroonni tarabaarrabanii yeroo ammaa kana yaalii gahaa ta'e kennaa jiru. Mee COVID-19 akkamiin qabamuu dandeessan? Guddaa koo dhukkubsate buleessaa dhoorraa kiyyaa isa dhukkubsachiise hambuu kaasee amma Qidduus Phaawulositti inni du'e nafsi amaaru anis awwaalee murtii sadiitti nan kufee achiin kan fidanii kan dhuunfaana ciibsanii warri dhuunfaana marammaraniif bultii tokko na bulchanii referaalan boona geessanii. Dhukkubsataan COVID-19 kun ergaa namoota biroof dabarsaniin dhibamanii rakkachuurraa dursanii of eeggachuu wayyaa jedhan. Maal jedha Oromoon innaa ibiddi gubuut warri na argite baqadhu jedha. Akka kana barumsa machitti rakkinaanis haa ta'u gaariidhaanis haa ta'u dhibeedhaanis haa ta'u barfataa amma jirru kana akka gara fuulduraatti manni kun kana laalee maaskii xaqaaqanii irratti funyaan keessan irratti eeggadhaa. Harka keessan immoo saanitaayizarii dhiqadhaa. Deebi'aati immoo taa'umsa machi keessa teessan irratti warra siqaa taa'aa jechuudhaan sa'aatiidhaan hordofuudha. Akkasitti otoo itti adeemame bareessaan jedha. Hospitaala sadarkaa jalqabaa Gudaritti qindeessaan giddugala yaalii dhibee COVID-19 Dr. Naahom Tashoome hanga yeroo gabaasni kun qindaa'ee guyyaa keessaa sa'aatii 9tti dhibamtoota COVID-19 6 simachuu himan. Dhukkubsattoota kiriitikaal ta'anii gara ICU yookiin kunuunsa addaa kan seenan ni jiru jechuudha isaan keessa. Kanaaf amma dhukkubsattoonni ammatti ja'a dhufuu qofa otoo hin taane bilbilaan kominikeet gochaa deemnaa namoota iddoo garaagaraa irraa waan dhufaniifi dhufuu danda'u jechuudha ammas kana boodallee dhufuu danda'u. Kun maal argisiisa yeroo guyyaa guyyaatti baay'inni dhukkubsataa dabalaa deemaa jiraachuu isaati kan argisiisu. Baay'een namaa kan as hin dhufne illee ni jiru jechuudha. Kan as hin dhufne kan manatti yaalamaa jiran kan teestiin illee yookaan rizaaltiin isaanii bahuu didee illee hospitaalota garaagaraa dhaabbilee fayyaa garaagaraa jiran illee ni jiru jechuudha. Kanaaf dhukkubsataan baay'ee dabalaa jira. Innaa ol jechuudha. Kan dhibichi immoo tammaate kan sadarkaa yaaddeessaa irra jiranis yoo jiraatan ammam ta'a? Gidduu kana keessuma torban darbe keessa du'a meeqa kan galmaa'e? Guyyaa lamaan dura namoota 2 kan lubbuun darbe jechuudha. Asumas keessatti kutaa kunuunsa addaa keessa warra turanidha. Guyyaa guyyaadhaan egaa istaatisiin dhukkubsattoota keenya yookiin haalli sadarkaa isaa irra jiranii kan fooyya'aa deemuun jira. Kan immoo dhibeen isaatti cimaa deemullee ni jiru. Yeroo ammaa kana dhukkubsattoonni biratti yaalii irra jiran 17 qaqqabaniiru jechuudha warra har'a seenuu wajjiniin. Egaa lakkoofsi kun dhaabbataa miti. Gaafii keessa kan ba'an jiru kan immoo deebi'anii ilaalillee ni jiru. Ganaa dhufanillee ni jiru jechuudha. Dhaabbataa miti lakkoofsa amma nuti yaalaa jiru. Kan jalaas du'an illee ni jiru jechuudha. Kanaaf amma kunuunsa addaa kan argachaa jiran kiriitikaal ta'anii jechuudha. Namoota 10 qaqqabaniiru warra dhufa wajjiniin. Maashinii jechuun mekaanikal ventileetarii hir'inni ni jira jechuudha. 2 qofaa kan nuyi qabnu al tokkotti maashinii namoota barbaadan namoota 2 qofaadha kan simachuu dandeenya jechuudha. Warraqaan riifariin illee yeroo ammaa kan hospitaalonni bira riifariitti guutanii namoonni fudhachaa jiran jechuudha. Asumatti waan dandeenyuun amma dandeenyu yaalaa jirra malee kanaaf rakkoonsaa guyyuma guyyaadhaan yeroodhaan dabalaa deemaa jira. Akka Dr. Naahom jedhanitti erga weerarri vaayirasii koronaa Itoophiyaatti argame hospitaala jalqabaa Gudar keessatti hanga ammaa namoota 326 yaaliin godhamuu himan. Namootni dhibee kanaan qabaman lakkoofsaan dabalaa deemaniyyuu dagannoon hawaasa bira jiru itti fufee jira jedhu. Akka of eeggatanis dhaamanii jiru Dr. Naahom. Egaa ogeeyyiin keenya dhugaa dubbachuuf sanaan sa'aatii 24 guutuu dabareedhaan wal furanitti kan isaan tajaajila kennaa jiranii. Dadhabbii hedduu qaba. Haalli uffannaan uffatamee seenullee addadha. Inni baay'ee ho'a sana keessa kan isaan dhaabbatanii dhukkubsattoota kana tajaajilaa jiran jechuudha. Kun namni tokko sa'aatii 8 guutuu PPE sana uffatee dhaabbachaa oola. Gaafa achi keessa dhugaadha. Dafqee baay'ee bakka. Affeelamee ba'achuun hin danda'ama. Ho'ii irraa kan ka'e jechuudha. Dhamaatii hedduudha kan inni qabu. Achi keessatti immoo dhukkubsattoota kana tajaajiluun salphaa miti. Namoota kiriitikaal ta'anii of hin dandeenye hedduudha kan isaan as keessa jiran jechuudha. Kan nuyi tajaajilaa jirru. Isaan immoo namni isaan birallee jiraachuu hin danda'u dhukkubsachiistonni jechuudha. Yookiin maatiin dhukkubsataa seenee waan isaan gargaaruu hin dandeenyeef
ogeeyyii keenya kan isaanii keessatti kunuunsa kennaafii jiran nyaachisuun jira, mana fincaanii geessuun jira, kana bira medikeeshinii kennuun jira, warra of dadhabanillee tajaajila as keessatti kennamaa jiru hedduudha jechuudha. Kana hunda kan gochaa jiru ogeeyyii fayyaa keenyadha. Bardaniin ogeeyyii fayyaa irratti ta'aa jiru yeroon dabalaa deemaa jira. Hawaasni keenya of eeggannoo dura gochaa ture ammas dara cimsee yootti deemeen alatti rakkoon hedduun jiraachuu danda'a jechuudha. Ammallee dagannaan guddaan akka jiru duras ibsinee ture. Dagannaan kun immoo gara kamitti nu oofaa jira yoo inni ilaalle amma waanuma hawaasa keessatti mul'achaa jiru jechuudha. Of eeggannoon nuyi goonu daraan cimaa akka qabuun ta'uu barbaada. Jireenyi meeshaa argansuu jalaa gabaabaatti maal fakkaata? Amma ulfaataadha. Egaa uumamaan namni qilleensa malee jiraachuu hin danda'u yeroo beekamaadha kun. Qilleensa baasanii galchuun salphaanumatti fakkaachuu danda'a. Dhukkubni kun inni guddaan sirna argansuu namaa miidha waan ta'eef sirna argansuu gaafa miidhu qilleensa akka barbaanne baasnee galchuun ulfaataa ta'a jechuudha. Gaafa sanaa sadarkaa sanarra ga'anii yoo taanaan maashinii barbaachisa taanaan gara sanatti kan inni deemnu jechuudha. Maaliif ofii argamuu hin danda'anii. Kanaaf maashiniin suni somba nama uumamaan jiru sana bakka bu'ee hojjeta jechuudha. Hir'inni jira jechuun beekamaadha. Nama lama qofa kan tajaajiluu dandeenyu tokkotti namoonni hedduun immoo maashinii kana barbaaduu danda'u. Gama biraan hospitaala Riiferaala Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti illee torban darbe qofa lubbuun namoota lamaa sababaa COVID-19 darbuu fi isaan keessaa tokko ogeessa fayyaa ta'uu itti gaafatamaan kutaa yaalii fayyaa hospitaalichaa Dr. Amsaaluu Taakkala dubbatanii jiru. Kovidiin qabamee hospitaala keenyatti yaalame 427 ga'eera. Kan har'aa yoo dabalanne 428 ta'a. Tokko amma har'aa pozitiivii kan ta'edha. Kana keessaa 394 kan fayyanii deemanidha. 25 kan lubbuun isaanii darbedha. 25 kan keessaa 2 staafuma keenya tokko ogeessa faarmaasii torbee darbe keessa lubbuun isaanii jalaa dhabe. Tokko hoogganaa olaanaa Wallaggaa Yuunivarsiitii kan turan Wallaggaa Yuunivarsiitii irraa Dooktar Hirphaan jedhaman yeroo dhiyootti gara Amboo Yuunivarsiitiitti kan jijjiiramani. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala sa'aatii 2 walakkaadhaa qabe amma sa'aatii 3 sagantaa saatalaayitii sanbataaf dilbata dabarsu. Har'aa asirratti raawwata nagahaan.